بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوني أحكام صومنا كتا لما فاتي أحكام صومنا كتا لما فاخي ستي فدي ربي قدات وانتي وللالو وان صومنا نمر بالليساتي وانتي صومنا نمئر بالليسا قودة لما قوني تكفان وان صومنا نمر بالليس قدا خفلو إمو درك أما نمئر تاسسود سونيس osoo beekanii itti yaadanii nyaatanii dhuguudha. Irraanfiidhaan namni of dagatee nyaatee yoo dhuge soommana isaa itti fufa, soommanni isaa guutuudha irraa hin badu. Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam akkana jaan namni soommana osoo afaanii qabuu irraanfiidhaan of dagatee nyaate yookaan dhuge soommana isaa haa guuttatu, san rabbumaatu isa nyaachisee obaase. Waan soommana namarraa balleessaa keessaa beekaa of haqqisiisuudha. Yoo immoo ofumaaf haqqisaan irraa bahe soommanni isaa hin badu, qadaa kafaluunis isa irratti hin jiraatu jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam akkana jaan namni haqqisaan ofiif irraa bahe qadaa kafaluun irra hin jiru. Yoo immoo ofiif of haqqisiise qadaa haa kafaluu, soommanni isaa badee jira jechuudha. Waan soommana namarraa balleessaa keessaa kuni dubartii laallata, dhiigni baatii yookaan laguun sitti dhufuudha, akkasuma dhaluu yookaan dahuudha, kuni shamarran laallata. Fakkeenyaaf sii soommana furuudhaaf daqiiqaan 15 siif hafe yoo dhiigni sitti dhufe takkaa yoo dhalte yookaan deesse soommanni keessan badee jira, guyyaa biraa qadaa kafaluun sirratti dirqama tahaa jechuudha. Waan soommana namarraa balleessaa keessaa beekaa bishaan ofirraa baasuudha. Haadha warraa dhungachuunis haa ta'u, takkaa haadha warraatii wajjin taphachuunis haa ta'u, takkaa waan haraam laaluudhaanis haa ta'u, takkaa harkaanillee bishaan ofirraa baasuu haa ta'u. Namni haala amma dubbanne kanaa fi haala biraatillee itti ida'ii osoo soommana afaanii qabuu bishaan isarraa bahe soommanni isaa badee jira, qadaa kafaluun dirqama isarratti tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ofirratti manaamte hoo sumaatu hirriibaa kee ofirratti manaamtee jirta. Yeroo akkasii soommanni kee hin badu, wanni sirra jiru xahaarattee qulqulleeffatteetuma soommana kee itti fufuudha jechuudha. Qoonni lammaffaan waan soommana namarraa balleessaa keessaa waan soommana nama irraa balleessee qadaa kafaluu fi kaffaartaa baasuu dirqama nama irratti taasisuudha. Sunis guyyaa adii soommana afaanii osoo qabanii haadha warraa itti dabalamuu yookaan rafuudha. Namni osoo soommana qabuu haadha warra isaatii waliin rafe soommanni isaa ni bada. Soommana san qadaa kafaluu fi kaffaartaa baasuun dirqama isarratti tahaa jechuudha. Kaffaartaan akkaataan itti kafalamu jalqaba irratti yoo dandehe gabra bilisoomsuudha. Yoo kana kan hin dandeenye tahe carraan itti aanu ji'a 2 walitti dhaabee osoo addaan hin baasne soommanuudha. Yoo kanaas kan hin dandeenye tahe carraan itti aanu kan dhumaa miskiina 60 nyaachisuudha jechuudha. Carraa sadeen kana keessaa filatee osoo hin tahin dandeeytii isaatu laalamaa. Fakkeenyaaf carraa kamtu naamijjaawaa miti, kam dandeeysaatu laalama jechuudha. Gaaf tokko nabiyyiin rabbii sallallahu alayhi wasallam sahaabaa isaatii wajjin osoo taa'aa jiruutii gurbaan tokko itti dhufe. Yaa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam halaakamee je'een. Hogguu kana nabiyyiin rabbii sallallahu alayhi wasallam maaltu si halaake yaa gurbaa jennaan. Yaa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam guyyaa adii osoon soommana afaanii qabuutiin dogongoree haadha warra kiyyaatii wajjiin walitti ida'amee je'een. Hogguu kana nabiin rabbii sallallahu alayhi wasallam gabra bilisoomsuu ni dandeeysaahii je'een. Yaa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam hin dandahu jechuudhaan deebise.
تيانسي نبي ربي صلى الله عليه وسلم قيا جهاتم ولت دابدي أسو أدانهم باسن صومنو ندن دي ساهيجئن وقوخنا يا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم هندن ديو جئن تيانيج الراس دفا هايا مسكين جهاتم نياتشسو ندن دي ساجئت نبي ربي صلى الله عليه وسلم قرباخنا قافت وقوخنا يا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم هندن ديو جئن وصوماتي كشو أكنت تاء جرانيتي زنبيلة توكو خانتميران قوتميتو إرقما ربي تتلفي عليه الصلاة والسلام وقوخنا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم قرباخنا صحابتي تشخنا ياميتي خوتو تمير خنا فوريتي صدقة مسكينة ناتشي سيجئين وقوخنا مال جئين يا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم نما أنر مسكينات جراهي جئين مديناتنا خيسة نمني نر مسكينة نمني أنا درن تمير خنا اتهاج مهنجرو وجئين وقوخنا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم اتسيكيتي هاي فوريتي والرخي ناتشي سيجئين جتشولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.